السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا أمانتا مسلمة هنداف. guyyaa kabajamaa fi jaalatamaa guyyaa rabbii birattillee dhagaitee guddaa qabu guyyaa iidul ahad iidul fixri jedhamu baga rabbiin ittiin isiniin gahe iida waggaa 1442 waggaa 1441 wajjin soomannee wajjin iida goonee warreen biyya isaatti galees warreen mana hidhaa keessa jirus bakkuma jirtanitti rabbiin bagatti geessaniin isiniin ja'a. kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboleeyyan kiyya hordoftoota amantii musliimaa maraaf guyyaan kabajamaa fi jaalatamaan waggaa 1442 alhamdulillah galata rabbii keenya bakkuma jirrutti bagatti isiniin gahe. Guyyaan kun guyyaa addaati. Obboleeyyan keenya warreen bara dheengaddaa wajjin sooman wajjin iida goone bagatti isiniin gahe waliin jechaa turan arraan tana kan gama rabbii deemanii jira rabbiin ramataa godhuuf kan mana hidhaa keessa jiranii jira rabbiin mana hidhaatii haa baasu kan mana hidhaa bakkoota adda addaa keessa jiranii jira rabbiin furmaataa fiduuf. Obboleeyyan keenya kabajamoo fi jaalatamoo warreen amantaa musliimaa bagattiin isiniin gahe baga gammaddan. Baatii ramadaanaa guutuu guyyaa 30 soomantanii alhamdulillah galata rabbii keenyaatiin iida waggaa 1442 gahuu keenyaaf hedduu takkaan gammade. Isinis akkasuma gammaddan. Warra rabbiin soomantan salaattan khayrii dalagattan jedhee soomana sanillee irraa qeebalu rabbiin nu haa godhu. Soomana keenyallee karaa khayrii irratti haa qeebalu rabbiin nuuf haa godhu. Warra soomanni bahee jedhee ibaadaa rabbii tanallee lafa kaayee irraanfatee karaa biraa qotuu miti warra ibaadaa isaa tanaa jabeessee hanqa soomanni akkana nagaan nutti deebi'utti akkasitti rabbi gabbaru nu haa godhu. Warra baatii ramadaanaa qeessa qofa rabbi gabbaru osoo hin ta'in warra amatuu daa'iman hanqa umrii isaa jirtu rabbi gabbaru rabbi nu haa godhu. Obboleeyyan keenya qaqqaaliif gaggaarii hayyoota keenya warreen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran biyya keessa jiran kakkaa Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Shamshiddiin Xaalitii fi Hamzaa Booranaa rabbiin mana hidhaatii nu haa baasu. Zaalima ummata keenya fixaa jiru rabbiin nurraa haa qabu rabbiin nurraa dhabama haa godhu. Obboleeyyan kiyya bagatti isiniin gahe. Assalaamu alaikum.